حمزان بويا بورو إن شاء الله من قدما يا ربي فدي ماتين أشتي تيفي ماتين حمزة لينش عافي مال جنان ماتين نو وانتو كو جرابيتا موتيتشاتي في موتيتي جنانيسا نعم بورو من قدون والجيس بورو يا ربي فدي إن شاء الله قدوم فاجنانغا كأدار نوار رجيتي أكأدار نوار سيتس ما جتنين مريدا akkasumas gudun fa marii booruu qabani yoo rabbi fedhe osoo nan kaayiroo jiru inshallah ashittiin biyya kana ni dhufti jeetiin abdii qaba bakkaan jirutti ni kaa hidheetiin chakaalla gartee akka gaarrii gartee dachii tana qabee taa'utti ni kaa akkasi cimaa tokko irra darbine inshallah ni kaa goonee waan dhugaa jirtu dhugaa hawaasa bakkaan keenya inshallah asii deemna jeetiin abdii qaba rabbiin subhaanahu wa ta'ala dilii teessan teenyaas hunda rabbiin hadiisu yoo jara tijaarani kama bareedan dibadhu oyo aw kurba bareedana salbaadee bareeda obboleessa rabbii istaadaati akka ne kurba ergaana jiran Abang jira wallawan sanjiran. Untuk seperti itu betul. Kalau orang gari, defensa gari hisan ada tadi. Defensa gari badi itu semua ada tadi. Kamu ikut badi itu badi. Mubarak jadi cuma hakikat kan. Apa desa gari. Anak ini masuk dari lewiha. Akan setelin orang aja. Intara narafu lewiha. Jimma ada bukan intara tekan lewiha. Sabun pada itu tiga najat Hamzara kami sini terum te pada sehingga Jimma Samoja mana kata Jimma biar kita bahas Indonesia orang ke wala kita bahas Indonesia orang ke Asia kita bahas Indonesia awas kita bahas Indonesia wari wala ka tusnetan wari Jimma tusnetan wari wala tusnetan wari sabat bosan kandan kuta nama tekodan gertek ke umat harat dekot dari kapten garu wali madisina oromon dibi wal garabata wal mafi yufta wal magargata amma an kapten amma hire kapten usum maran umat jadi qur'an usum maran umat fayyada yodan dis saniya dari itu berfau kiri anjur tu لا ما سؤالات معلش دي كده غلطت نعم وانا سنجو جرنا ارار بيرينا قودي شرار كده سرت بچوجا وني ان يوتا دبدي جروج رده نموت وان غنتوما تابيلا غنتوما ولا بتي غنتوما دا ديسا جو ادي وني تركا قبسون وني غنتوما را simba su fasara sinkesi su laga sinkesi su isi ganduma isi gosuma kajebi dingeroni fiskero dingeroni fiskesu dingeroni fiskesu gandan kutaran skokode kimiti ganda fete daladu ganda fete madu dingeroni fito akka sabato kote akko Kairo yani ummanni kufi mata tibate hogga sagal kulkulu demna be kandi sasmani aragindenya lana warri ku yatakam model istijarate respecti guddana gabu akan baqa yani qaman illee sirriitti beeku si galee nama ispoortii dalagumoo nama galgalaa ga nama ruuzaniyaatu artistii qananiin kun akka midhanii adda baasanii na beeku si galee kanaaf iqirtaa yeroon suuraa baasee asirratti ni dhuun qabu ya udah gila sama yang jilbab nanti dia kita dugiam ketawa tu baka serra baru musim la basi daru nanu ntinin de nanu da amma giris ni kun barda no fedano sirratti kuno basi daru auji ya luno mata budaya ki buda punya batte gote wani gize sina kana kona wai me fungiti artistiye sa aywa artisti ero kas jetto te kondom yani turuno de rakkonga mal barbade artatam
أنا استايلي كوفية والله لازم أرجتي لا شيء من نكون نما إسبورتي دلقو كيسا يو عندنا درجة بالله عليك مي سيرو ما لا تسورة سنة مي سورة سنة سيرا لا نمي بس النسرات سيقلي نمتي سورة توقعنا كدراتي والبينا إذا قامت بوست قلت ولي بينا وقعنا كمورا ودراتي إيش نتيرو أمدي تهرس سبينا سورة وقعنا قدراتي دميهم ليولاتي واني السلام kan waggaa tokko duraan ibsa ishee waggaan tokko amma torbee tokko barsana achi immoo jijjiiramni guddaa waan jiru natti fakkaata sii galee amma jijjiirama guddaa jira amma erga sana irraa immoo jijjiirama guddaa jira amma waggaa tokko dura itti miti yaani jijjiirama guddaa jira sana as jechuudha sii galee sana of cimee jechuudha umuriin kan kollee gara guddaatti waan deemaaruuf ciminaan ispoortii kan koo dalagaaraan sii galee akka jaayibaatti jechuudha itti fufee umuriin kan koo yaani umuriin ne deemaara sii galee amma namni kananii kana yeroo laalu mana umuriin 20 wayina si garuu nama xiqqoo si umuriin deemedha sii galee kana waan umuriin kan koo xiqqoo deddeemaa jiru wanni tokkichaati dakma gootummaa beektaa amma salaamaa deebiin jira umrii ta'e qaqqabuu dhabuu kana tasna goota bakka eemta bakka tana ay amza ma kanatti lalaan jechuun egaa amma dhuguma umuriin shabaraa kun hin dhaabbatu beektaa dhuguma wallaa umuriin kan keenya deemaadha yaani wannan los kan hin jiru kaa maani nama sarratti na bulcha mana walcha yaani nan jiraachisu kan na jiraachisu rabbi gaditti na jiraachisu yaa argitee nama ispoortii aywa kana kaati sarchi goote ilaaluu dandeessaa barra indeet no artistaachin Sorato, arraa dhibee kana gaafni ati gadhiiftee moo beektaa? Yoo jiraadhes yoo du'es uummata Harargeetiin awwaala malee isinii miti. Yoo jiraadhellee yoo du'ellee uummata Harargeetiin awwaala. Salamtaa kee hedduu keessa kaayadhu sooressa maali ta'etti kun salamtaa kee hedduu keessa kaayadhu kan akkasii salaam aleekum salamtaa akkasii kana gaafte sun hedduu keessa kaayadhu ishiis. Gana isin bu'uudhaa ta'a. Gana isin tummaa dhiyettanii maal akka ta'e na wallaaluudhaa teessan. Gana. Anammoo jechuudha ittiin bayaa deema ila itti bayaa deema akka farda sangaati. Kanatti maal jetteedha akka farda sangaatitti itti bayaa deema. Akka farda sangaatitti akkana itti bayaa ila. Kottu baay'ee hundee boontu shawaa kan itti ijoollee shawaa takka yoo nagana waan badduu barreessite argeen beeku akka tante wannoon mataa hore malee ijoollee shawaa takka nagana waan badduu barreessite hin beektu maqaa shawaa dhalatte jira kana waan biraan barreessi kalbis.
والله تلاقي متبني رأي برسوق أجاله وتشوف تكاد تدين هو الواحد ما فيه ولا خوين في خوبي كتير وقبته شو هكذا أكونتي خلته أقرته بلا كنا ولا خوي تيجي بسكوتات بيكان مثلا كأبا كذا بتسيتي والله الحمد لله زي وام شكل وام بفريتو بتاعتا أما أنت نمي وام بريس وجوتن سن كنادا سنايما ريدي ميتي نتي بس ريدي كنا عارسو يغلي وان كنابي والله لازم نارسو يغلي وي ريدي كنا ما نارس سبحان الله لازم وي ورك هايرو غنم وي ورك هايرو غنم وي ورك هايرو غنم وي ورك هايرو غنم وي كايرو وانا بوتيمو كيزومان كايرو غنم هسدي ميلا تكتكت أجتيمي كراخي غنم لا تجخب نما تجخب لني بركايرو والله بالله الكريم ربي وركايرو خرايسا والله بالله لازم وركايرو أنا تتقطق ولا جيسي ما أقرأ من بلسو باكو ما تكتل لهم بيتي كتل ولا كتل والله لازم كتل نتقدر كتل هقولها الآن الواد بدو تكف عمو وانا زيد أمر الأجرة أني خانا بوضع قافا مركاخي يا تيك توك يرتي لفتاني وان دبري خاصتاني تيك توك يرتي أسونا كان جدت تريد بطا والله وبالله الكريم لبونا الباتي مريقا دنباتو يونا من خباجنا ما خباجوان تيك لما لنخباجنا خباجات ينقلنا سنقالي نامو وان دبري أكلا جاجي ترين نتخانة البطا وانا نجي وان دو قبور على نجي فا تقول الرنجو بعد وقع رجتي وني جنوب جزينا مع الرسول وانا ما نجينا مع الرسول نبي غنقرهم مو كتفاجئني ذكرت وان بدأنا مع الرنجو وان ده بري خاصني أما واحد دون لقوم جرسني قال أبو نجارته باطلة والله لازم أكتب مخطفا نفهمي تيسك على مسامة الجبسي قال سني قال ولا ده لا خير ولا دي لا خير أرجو مخزن سني فرب لا فرحة حتى وي يا رب يوصل على ده وقع فميلي كنا سوا سمولة بيا فميلي كنا سيبر مولة أما كنا تيكو جتون جنسان ده أسمعني غدو جبر بس ده فميلي هي بكنا مولة تي أنا ربطت كذي ده بقى خنا سير جاي جورا خنا نسيلا خدوا لا في أنا رعاو جدي خدوا ده بقى أنا رفوري خلافي اللي جت كانت تكلم جورا جدي كاف ده بقى يبريد ربك شتي بريد خنا كي جورا رسمنا طاقة كم الإيدي بقولت أبشر إنا بارو يا أبشر إنا بارو والله لبون دابا يا هلا أصوات تنمية كم تعرفني والله في بونا بريدة والله لازم والله أنا بريدة هي رميت الله دابا هي داس أختي نمني بلانا وين تعالوا وين تعالوا استغفر الله العظيم استغفر الله يا عبدي عدل لنا ولا عشان برات شير بودي بليس رات شير بودي والله تبو قرآن بلو قدي والله إن بيخوان تي في يردون ولا وان في نفستان في نوجين وان تبنير إن بيخون بلو قدي ترى شير رات بودي بي والبرا جاتم فولو لا أوريجين نرفعينه مورينياتو موري بتتي ويدابا نجدابا موري بتتون بينو يابو والله لازم تكادابا بتدين خير إن شاء الله يا رب جي والله رفنسا ربنا خلني الحمد لله خلنا رفنسا وما تجلا عشان فولو سقولي تنجلا دقوقورا نمني بلوك سقولي سوري والله دابا بتتني أكملت كامتي خاتنا والله بتعمل شيء قالوا تاكا فرت وانتي سنبيخو باتا بيخو قبضة اللي في إنسان يو نمني غري كتيتا
nama qicicaa bar rifeensaa siin beekani bilis la nama qicicaa siin beekani saa wala la wallahi nama qicicaa siin beekan rifeensa fayyadamuun qicicaa sinti fakkaatti qicicaa sinti fakkaatti nama qicicaa jechuun gisee rifeensi isaatti yaadamee nanak okkisi galcha qeeroo laafadhu obsi በጣም obsa qabaachuu fal'ee dubbiin xiqqoo godhaatitti waree ifi fuula kanatti lallubu waree godhina jette sigalee na saartu walqa wallahi laazimee si waree dhiiraa waa hunda ni beekanii nama qicicaa akkamitti beekana akka rabbiima nama qicicaadha wanni hundi isaa qicicaa walirratti maach akka biraa laata nama bakka kun galatoon saartuuti yabareetu thank you asjala taani na laalu mari laibwari sanamni jalla lunjur aku diaspora hanas ni abar ndaban diaspora abar mukhes wallahi billahi akan tabaru mar bute sanda ke fada amma mo sin na bar marif kan me nama ketita nama ketita wannan dole ta ketita لا عنده بند بتطير والله ولا بتكتيتا لما كيتا بلا هتيجي لا كتيتا بودي وكتير نمتي كتيتا والله وبالله كريم كتيتا والله وبالله كتيتا والله كتيتا لا نو واميرا كبتي وصديق صديق نبيتا ريفنسيف تقو خمتا تقواتي بكا sadii lu qicicaa irraa hara gaafa dhalaa gisee fuutan jettu yoo ishee rifeensa isin garsiisu baattee karaa hojii deemtanii wallahi billahi bakka kana laalaala gartanii la ni gartanii dhalaa bakka kana laala sammuu ifa manatti galtanii kushiin qicicaa ishiidhaa kana laala جرافو بنترتو يو جرافو دينا سفقات والله لازم والله يو جرافو دينا سفقات دينا سفقات يو أصلا تكفرتي لا دا بان كم سيوفوتا دير مالا ما وجرافو جادا بيجو ما أمريكا ما فرنجي جالسا لا دا بان كم سينفولينا أنا سنجي والله لا دا بان كم سينفولينا والله لا عارفينسا متى هين كم سينفولينا عمل لي ثلاث كتير أنا كم بيتني زي مسارة لتو مسارة هنا تمامي مسارة لتة بيمني تعتبرون فاهم ولا هنا كتير أما زبدة لتو أكنا تيجي كنا بوتة وغرفة كاستا تبقى كتلو في غرفتي من غرفة زميل كده بيم ميكا تبوزة تتي تبني يومي تبني هي بربلغة هوت بربلغة إن شاء الله ساعة ميكا تي تبني هي بربلغة ولا تبني هم كيوم من عندي تبني هي بربلغة ساعة شرطي مرة كنا أكيد بيجارة ساعة خلونتي ساعة شراء كده وكان ساعة خلونتي تبغى يا كلام من سنين جالس نقدر ورسين جواب سنيفو مي هاي ورا بيرا تكا لا تكا جالتني على تيوتين وجماعة زوتني كذي مرة وجري تاني تكا فوتني تكا جالي ولتني بعمل تقول لي تقولي رفيق شيخ أنا كده قلت لي لا تقول باتا مي كذي رافضي تعرفين شيء ده على تروج على تي يوم على تي رفيق شيء أنا تيجي رفيق شيء سامر هكاي ما أتو بيت الجلسة سوي جدي بيقول لك أبغى أنا ما خير فورنا ما بجنا أنا خاربه أنا تعمل تسمع لما نبغى براسي المريض تعمل تنبودا يصير لي راسه نيفر يصير راسه ديرتين من قفن برصة ديرتين على دابان كمين فولنا ديرتين على رفيسن كمين فولنا أول من يقول الرتك تيجاسي وورانا كامل شيء زوجون رفيسن ستعرف أكتر على رفيسن خنا فولا هم كيلا بذي كسمة قاتفتو رفيسن شيلاه متى فولا ستقولون هم فونا فولي كتير anda hon fote ofa no warande te kan dubba nerti tan si musikale no koni hondo ni duma no rifensi dumo dabba yoro mate rifensi dumo dabba dubba tula famacho ankama guyato ko yon fen torbando ko wanyato badiya mala wallahi lazim
Amma wallahi dhugaa kan ladheetiin jira garuu qaama hin bareedaadhaan walqixxaata bareedaa kanaa garuu walleen bareedaa uumaan jiru garuu ammoo wallahi lazim torbaan tokko nyaata nyaadhuu baadhee nyaata bareedaa nyaachuu baadhee akkamatti useetu uumamuun dhugee faalifise wallahi inni uqqadha hedduu takka na uqqadhaan qaama fe'anii boo qaamni alagaadha garuu rifeensi hin sobamina rifeensa hin sobamina Singale rifeensa hin sobamina abdii fi nageen walii galtanii akkatti wallahi dhugaadha deemaa fuudhaagaa carraa gaarii isin hawwina fuudhuu dandeessa dhageessanii carraa gaarii isin hawwa deema laatiti fuudha laatiti akkas jaa dhageessan لفرات اللي سفورانتي من دا بوليسي أسلي هذا خيري والله لازم وانا ما لك أسوق قبضتي بدوا ربي نما إمي نما أنا سفورتي ده أقولي ميزانين والله لازم مبيتي تنا كتي ولتي مرة مزيتو أي كيو جتو رمضان وانا سامان دنجرا وكبا دوا ده أنا كستين كساريتو كامل سلمون فتنا على والله لازم Osoo jalaa gabaa cuma deemaa tan akkasitti qaama hin agartanii haadha. Osoo fayyadaa jiru isa obbaa mul'atee sanii famu dubbiiti salaatiiti. Arra yaa'ee dasanii faadha sinii malee arra yaa'ee na godhata akka jira. Arra lafi mistiira baasina jiru mistiira kaayiroo kanaa lubbuudha akkana gaddii na jetti wallaahi laati. Arra nama tokko arrabsina godha. Dabadhu. Okay. Allez, c'est... إذا تنا دبلته صارت في جمال وجل على بدو صارت في جمال لا رجلا صارت في جمال وجل على بتنيس هو رب ولي سنادي سو الله لازم يا ربي في جالستنا هم نغني عليك يارسيون بروفايل خلنا نرجع بروفايل تقرأ بروفايل بيراه بدير لها كلام بروفايل ورد بروفايل خبران مس بدير لها يارسقالنا هيدي بربنا يارسيون صورات يرى هاي صورات يرى يوان صورات من بيراه هاي صورات من بيراه يوان فينا قد ينادي قد يا رب جالسنا نخني خالك يا رب في جالسنا ندرسني خنا نرسني خوبات تابع خارج درجة بركوتي سدي بني سلطان انتو كنت ترون خجل سيا ربنا خني يا رب خبرزانني خقم بري يا رب خوباني خوبا تابع خارج درجة بركوتي س خبرزانني خقم بري يا ربنا خني خنا نرسني خنا ندرسني يا رب خير جالسك خني يا رب خير جالسك دي مدلل أسوي نانجو خجزينا نارك أبو دفينا دونغتي نارش يا ربي جالس كسيلتك يا خالق خير جالس نجا يا ربنا خني يا خالق خير كسرتو نياتا كسرتو يبدي إذا كان هذا ريتو كذا أجا إستي كم أقولين كابو يسوي هم بيت عندوا أيام مجزي بيجي ورا بيجا كمان ما ورا خاكم فريجان خابلغانا نيجان بلغانا هم بيتني بروان هم بيتنا هم بيتني دورا برا تخطى والله لازم دورا تكفاس الجمر وامبرا وابرا داخوتا وابرا تاني نفتني دبتمني وهم بيتن تكفرت دعاين بيتن يتشغل بعدتي سنغالي ما تعرفش دعاين بيتن دورا دعاي برا دعاي بيختو سامبودر بفيت دبيبا بيقول ربي سيفاك آمين كان أتفيت آمين يا ربي خير يا خالق خير يا رب جالسنا جانا يا ربي خير جالسنا خلي ميديا أنا رانا لك يا ربي خير يا ربي جالسنا جانا خلي ميديا أنا رانا لك يا خالق خير يا رب يا الله يا رب يا الله يا رب مي دواينا قد دواين تنقر قاردا مي دواينا غوتايو والله أسو ربي جارس يا أخي من جاب بليس ربي جارا والله لازم يا ربي سعيد مجيسنا جا دواينا غودا أسو ربي سعيد مجيسو أسو ربي جارسنا قاسي تاكبو
خسابو أما سانا ما برجع كانت والله لازم من هيرومي قلبي تكان ميديا رعادة بدي تيك توك ديسي فيسبوك ديسي إسا وتناسي تبدي خفلي ونا رغبو جرات خلا رغبو مدي خاقا إسلا كارون كساني هيرومو كارون كذا هيرومي هيرومو ورطنيك نغوري فرا نبرا أمريكا ذاتي كندا لكن كندا سسا ممكن إسا تراك سسا ممكن أمنا وفا أسوأ الموسي كايرو خاص غرابو ديكتي غرابو كي خنا كانت تجريتي كايرو خاص ديكتي never ever خنا رغبو إذا تي ولا غرا يو ذاتي كندا يو ذاتي مو أمريكا بقى ولا مجلة تكا أمريكا تلفونه أمريكا تي بيرا دكيك زين أمريكا بيهان كسابي أمريكا تكا مو خ كندا جرو المس خ كندا جرو جرتي إذا كندا جرتي قلت لهنا بقى المو لا كلا مالي بندلي من تجرين من تعطينا يندلا يوانا ردالي باتي تكبوتي باتي تكتك مس فوتو نانجي دلو فلنانجي من تجرين والله من ندلا والله لازم قالوا أمو كايرو غايساتي هيرومي دالي هم خسفو دياسبورا هايرومي الموضوع بابو سومو يا رب يا خالق لنا راجك يا رب يا رب يا رب اسمع سبحان الله العظيم يا رب لنا راجك أنقافا نيرمي جوزون دياسبورا يرمي جوز والله لازم كايرونا تلف والله يلف أبدا يلف أوبسيتنا أوبسيتي نبئيس أوبسيجيني نيجو آسا نانتي أستاذا أتستا إجارتان كسيراندا في أمريكا كان بيسودي تجرتو سني خوتو تكا كايرو خوتو تكا بيجيكا لسبونسر نكالو جدي خرجار سقيتي يخسر ويجين على تيك توك وقرأت وجري عتني أما صارت ولا من سير كابرتيو يا رب يا الله مدوينا ما كنت غير مبيتني ما كنت غير يا بدايرتو غرام يتنتا Jessica Fana, Malik Natiosta. Ya pareto, Karami Natienta, Jessica Fana. Sarto moini abshir, sarto jala sikabe. Fikar. سيارة دي مانيسي قبل ليلة سارتو أنا استغل مرة بسيارة dursitu wetti ni argatti sanutur fi akna mana hiya seno garu aja mana hiya wan gotan di boto jala salon argatti mi ogon orgal jeme mama lanjetti diro orgal jo mena me orgal chinaneta dursitu dayto saname orgal chinaneta aramoan entro kashi bada bushin ke ma zakad batira chu oye to manga pasas kesa gal chadu nanja argatti jirti galchete okay nani gratis sato mane khagalchadu nanja tanda ko salamatu ko la posta ka to ka khagalchini nanja tanda ko salamatu ka galchi 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 namni enyu samu sirri jirte meetani gada bilisummaa ne jokun dhuguma gadaa bilisummaati shagala saartu faa kufanii jira saartu kuftanii jirtan nagee fi gadaa bilisummaa kan jiru nama sammuun isaa sirrii ta'eedha nama sammuun isaa firii nama sammuun isaa yaaddu nama biizii hin ta'e nama saartuu faan biizii taatee jirti jaalalaan biizii taatee dalagaan biizii taatee yaada biyyaatiin biizii taatee bakka saartuu dheeran laalloo amma saartuu Sartu baru terlalu kesulitan. Sartu terlalu.
Gartanii isin dila hanqee isaallee malee qofaatitu hin galchini noodhaan jee. Kun immoo galchi yaa'ii feetan gurra gootanii fottanii nyaatanii. Kanaaf irraa maraattuu namootni teessanii na laaltanii. Dursaatillee maraa hin danda'e. Maqaa danda'e wallaa dursaa arguma gasa bibbeetiin jira namoonni. Sigi jinni jeetuun nyaata tokko akkamitti jibbitee qaba. Iya, buku areedan baafnee maal na yaadda namni areedan qabne maal na yaadan jaa. Dura areeda baas ilkee dha'uu baastee hin quufne ilkee dha'uu baastee hin fenne. Namni areedan baasan na natti hin dubbatinaa please. Nama guddaadha hiriyaati sana seetani. Baga segura namni yoo dubbii goote dhaba majjala taataa eeggadhu. Ifa hubannoo walii wallaa dursaa. Tingoortii jechuudhaami. Tingoortiin feera jara keenya. Tinking jedhameera. Innaa jireenya sun gammaa laatti tuntuu beeksite ilaali. Wani beekuu walii beekuu wayyaani jedhamu kana. Bakka sigalee. Innaa isan deemu bakka itti haara galfadhu tubeettu ayyaana irratti na beekte sun. Bakka itti gara lakkee anaa jiru. Maalitti dhugaa dubbachuu fi ilaali. Yaadni dhamma kaaftee jette jechuudha. Gar tokkoon deebisuu irratti agreesiif ta'uudhaaf ka'eeni yaada kee immoo yeroo hubadhee jedhu nan deeggare maaliif sitti fakkaatee jedhe. Namoonni yeroo baay'ee kireeditii kana jaallatu. Namoonni keenya yeroo baay'ee kireeditii waa kennuu irratti rakkoo guddaa qabu. Waa biraa dhiisa addunyaa biraa keessatti suuraa wayii yeroo kaaftee jettu jechuudha. Diskiripshinii sanarratti suuraa sana yoo fayyadamuu barbaadde suuraa kana achirraa argatte jettee kireeditii kaameeraa maanii sanii kennuu qabda. This is copyright in a professional. Dirqama jechuudha sii galee. Yeroo fakkeenyaaf amma durii feesbuuka kanarratti muuziqaa kana kilippii baay'ee viidiyoo yeroo keessinee yuutuubii irratti maxxansinee feesbuuka irratti maxxansinee jenne waa tokko miyuutiin godhu sagalee. Amma isa kan feesbuuka irraa iyyuu dhiisi feesbuuka jechuudha feesbuuka histooriin jira miti yeroo ijoolleen suuraa muuziqaa jala kaa'atu jechuudha. Muuziqaa sana miyuut gochuu jalqabe jechuudha tiktook jechuudha. Maaliif koopiraayitii jedhe jechuudha sii galee. Kanaafuu koopiraayitii jechuun abbaa hojii sana jechuudha beektee diskiripshinii kaa'uu qabda eenyummaa isaa kennuufi qabda jechuudha sii galee. Sirboonni kunis kan aadaati hawaasa keessaa amma dura jira hootii maaliif yeroo jedhamu keessatti completely already jalqabuma yeroo godhu jechuudha kan uummataa ta'ee jiredha. Kan hundi barbaadnu iyyuu walaloo uummataa ta'ee kan dhaloonni kun bifa ammaatiin hin beekne baay'ee jira. Amma dura dhaloonni ammaa kun lasiin amma hadii kun jechuudha siira kaanii kun jechuudha. Xiqqoo ijoollummaa qabii beektee malee ijoollee fulfulee akka daree kolkaatu kanaa beektee. Anamma beektee xiqqoo maamme koon eefa xiqqoo kan jarree irraa beektee hin beekna. Barcumaan nagaa gaggabee ciisinna achumaan nagaa hidhadhabee dhiisinna waan sanaan beekta maamme koon. Sitti ni mukaati jechuun nama jabbootii. Uummanni qal'aa kun akkam barbaadu itti argachuudha. Ilaala. Andi sau karaa adda addaatiin ilaala. Amma fakkeenyaaf namoonni amma as jira jiran professional ta'uun maal akka ta'e lafa fakkeenyaaf amma itoo duriiti. Isaan seenuu seera uffate si malee jechuu barbaade cabsuu barbaade seera arme. Inni kaanis gareen isaas qiyaamaa seemaa namaa jechuu barbaade si kuullotti qochotii si xiyyiitiin inni urre sana si yaadatte isitti reeformaahe. qiyaamaa sa'aat naaqee oole. Wal deebisu nagaggar haasa'aan wanti tokko wal amansiisu wal kabajachuun mataa ol kaa'aa dhibbarra ol kaa'aa inni jiru dhibbatti. Hubungan uummanni an qabsaa ibsuun mafalligoo boodaa dabsoon isa jedhu 90% darshaaloo yeroo nama mootummaa gahumma geessetti dheeraba dhiyaata. Namoonni baay'een keessaa koofiyyaa jedhaa jirtu. Koofiyyaa wanti jechaa jirtanuu fi har'a sagantaan jechuudha mata duree laayivii kanarratti akkuma argitan jechuudha. Naka jecha kan jedhu sirba artist Seen Isaaq Zeenuu jechuudha. Sirba sana guyyaa sirba isaa sana enjoy godhaa jirra waan ta'eef Isaaqii dhimmoon beektu jechuudha. Mallattoon isaa kana waan ta'eedhaaf Isaaqii nama fakkeenyaaf osoo dhaaba wayii keessa galee mallattoo filannootiin deemee የምርጫ ቦርድ የእሱን ምልክት ይህን ነው የሚጠቀመው። ከናፍ jechuudha Isaaqiin aantummaa keenya agarsiisuudha jennee hundi keenya koofiyyaa gadhumne iyyuu yeroo
Katli za ku jarangi dia ba. Angkana dubbaccu na banture beekta hundi keenya namni hundi bakka koofiyyaa qaba koofiyyaan sayyummo koofiyyaa deebiin kan deebisuudhaaf miyuutirraa kaafadhe sababni isaan koofiyyaadhaan beekama guyyaa koo kabajamaa jira kanaaf kabaja kootiif koofiyyaa kan kaawwatanii dhufan jechuudha jedhan isatti na dursitee deebistee ban kolfee. Akkana jechuudha dhugaa dubbachuu fi akkuma sila pirezidaantummaan yeroo ministaasaa ture jedhe jechuudha sirboonni aadaa baay'ee barbaachisoodha dhalootaaf maaliif sabni tokko yookaan hawaasni naannoo tokko irra jiraatu aadaa qabaachuu qaba aadaa yeroo jedhamu aadaa uffannaa qofaa miti aadaa sirbaatu jira aadaa nyaataatu jira aadaa wayita du'aa gammachuu irratti hawaasni ittiin geeffatutu jira aadaa fuudhaa fi heerumaatu jira fakkeenyaaf gara arsii deemtanii jettan gabbara sirna jedhamutu jira shamarri tokko yeroo dhiiratti hidhattu gabbara waan jedhamu wayiitu jira. Itti naannoo sanii osoo hin gabbarre gara sammuu hin danda'u aadaadha jechuudha. Dirqama kabajuu qaba jechuudha. Osoo nan ka'ee asii arsii dhaqee gara arsii tokko nan fuudha jedhee aadaa hawaasa sanii kabajee akka aadaa isaaniitti akka humna kootiitiin gabbaree mucoo sana fuudha jechuudha. Kana jechuun aadaa fuudhaa fi heeruma naannoo sanii keessaa tokko jechuudha. Akkuma san gaddaa gammachuu irratti hawaasni kallattii ittiin gadda isaa jira. Fakkeenyaaf naannoo keenyatti yeroo namni du'ee jedhu nyaata walitti baatanii dhaqanii wal bira taa'uu wal biratti qabamuu akka namni sun hin koofne jechuudha. Akka maatii irraa du'e sana yaadatee keessi isaa sammuun isaa hin cinqamne jechuudha sinii galee. Akkuma san jiga waan jedhamutu jira dabuunsa jedhamu sana jechuudha. Daboo jechuun iddoo baay'ee jira Oromiyaa keessatti Oromoo hawaasa biyyattii sabaa sablammoota keessatti waan jirtudha kun. Thank you pirezidaantii Maamee. Kanaaf jechuudha. Aadaa kana ammoo hunduu jechuudha bakka jiru jirutti tikfachuu danda'uudha qaba jechuudha. Kan jaalalas akkuma sana. Akkuma san sirboota kana keessatti wantoonni ibsaman walalooleen hawaasni bakka gammachuutti fakkeenyaaf wayita cidhaa harraquu akkuma sana wayita beetee shamarran kun beetee daaduu tirma kunoo yagooma jiru naannoo garii gariitti beetee shamarri yeroo fakkeenyaaf heerumuudhaaf torbeen tokko hafu madarra naannanii waa cidha kookotaa jiranii jechuudha. Waamu jechuudha. Inni akka bu'aanii kun hin beekan xiqqoo hin darsiidha waan ta'eef umriidhaanis qulqullee jiran nurra jechuudha. Bu'aan biyyaa nama jedhamu kuni waan aadaa sanii sanas xiqqoo irraa nu dubbata. Obbo bu'aan biyyaa bakka nagaa dhuftanii irraa kaafadhaa biyyooti irraa dhiifama. Thank you Maamee dhugaa. Thank you for support. Galatoomii haa tokko waa jechuun barbaada. Fuwaadiin kana gaafa darbu waan natti mul'ata beektaa yeroo waggaa darbe wayi waggaa lamaan darbe kana keessaa tiiktookii kana giseen fuwaadiin arge siyaasa wayii yaadadha isii gaadallam isimaanne isii gaadasiin dasiinoo fuwaadiin kana yaadadha beektaa. Birootti dabali biroon irraanfadhu ingiliffa keessaa biroon beeka beektaa biroo. Dasaa dallam biroon dasiinoo. Pirezidaantii Maamee waan jedhaadha wayyaa fi pirezidaantii Maamee Intuana kulisana jennega masanya mote wale tirfna telebicho manu gadi sainne patana ingati na kwa kwetu bate ka ungati na telebicha Saya kita tu pekerjaan cuma memang mesti jalan lalu itu tergemu ke TV kopi aja dah wali stand kopi apa dah tangga sini Ana walumaa galatti tokkummaa argeen yaadadhe hin beekanne galatoomeen isa takka na faayee dhugaa dubbachuudhaaf tokkummaa kana tokko kanatti faayamu na godhe Isaaqi galatoomii jenna dhibbaan immoo 99 miti dhibbaan takkaawaa guutuun kennu beekta miti dhibbaan galatoomii kasana darbe nu ibsiteetta kan ummataa gidee jettu immoo sana adaraaruu ijaalalaa sana kan fuwaan illee jettu rabbeediti haa ta'u Maamee atis galatoomii sirba kaanu wallaa gadhiisuu hin barbaadu hin dhaggeeffanna malee qaayidaan keenya waraabnee lafan keenya nama diileetii nu godhu hin qabnu innee sodaanne immoo dhiifama nu godha qaayidaa isaan beekamu jenneeti waan hojjetame itti gammadaadha ansila laayivii galeen qaxxitaa gama kootiin dabarsa jedhee anaa seene namni bira na dursinaanan garuma Maameetiin hin naqeedeen alan dhufee as immoo jimma wallaa usaadaan akkam akkaminni adda carraa hin argamaare haala kana namani wallahi ollaa qe'ee
mana sargii wambarii jala bule wanni ati na yaadachiifne jiru bakka adatti sitaa keessan wallahi dhugaa rabbi miira keessan gale qo'aadho miira keessan gale summa wallahi sirba sana dhaggeeffadhee si jedhe bara waa hedduu beeytee viidiyoo sana yeroo dhaatte keessattuu akkaataan ilaali qo'aadhe intalattii itti ati dur boroon jala dhaadhisitee yeroo abbaan maraabaa jechuudha sangaa qonna dhaabdee jechuudha buzuutu bibista maame ko asirratti intala sirriittan beeka isaakis ni beeka ta'a guddaa galatoomi intalas gama kanattas baasuu keetiif isiniti abdani ciikota jiru jara guru jala naannetti bisin galtiimo atau hundi keessan guddaan galatooma maame pirezidantiin agadhiifamu sirbichi jedhe maaliif inni gadhiisan inni numti kun ajjira nus gargaara kan ummataa jedhamee inde mokkadama gochuun dandeenya akkasumatti sumuuniin duriitiif sumummaa baraana qofaa dhiifame isa kaan isin hirmaachuun dandeessu guddaan galatoomi tokkummaan kunis dubbachuu barbaada wallahi walumaa galatti guddaan galatooma maame as naa kabajami waan kaleedhiin gadda darbee waan itti afaan qabdeef hubadheera sirriitti settiin dallanne garuu immoo akaan fuego wallahi fuego dhaggeeffadhu laali fuego dhaggeeffadhu guyyaa waa aarii jedhe naman jaalladhu soo hojii gasiira seensisuun barbaadu sii galee maaliifi maal jedhseeti warri baratee jedhe guyyaa waa aarteef guyyaa baay'ee gammadde murteessinii jedha sababni isaatis lameenuu miira keessa dhugumaa san ibsuu irratti rakkoo uuma maaliif yeroo baay'ee gammaddes waan murteessitu beektu waan raawwachuu hin dandeenye waadaa galta yeroo baay'ee aartee jettes ammoo waan silaa boruu deebiteetti gaaffitu wayii raawwattaa sii galee yeroo akkasii keessa nama jaallattu nama eeggattu nama kabajju sadarkaa akkasii keessatti walii dubbachuun gaarii Lala waadanuudha wal bira qabeetayeen bakka maamee waan akkasiinuma kanaa wal qabsiisee deetanii garuu ilmi namaa akkin itti yaadu adduma duraattis yaada namni keenya baay'een achitti fudhatu dhiisee yaada qaayidaa keenya beekta kaa yaadni keenya nu daayirektiidha beektamti addarra keenyati haafee jenneerra galatu injiru ni sina yaadadde isa na dubbisi bakka keessa sin dubbisa fue isi dhaqanii mana sargii faa dhaqanii wambarii jala bulan sana faa jarra gurguddaa kanatu dannasu beektaa kaasattiidhaan dannasu nu carraan argannu bakkeetti baanee dalaga kana haadha si jarkaanii fudhannee dhukkeerraa kaasaa bulla sakiinaan dallaatti hirkatteetti na duukaa galuun iyyatteetteedha bulla beektaa እና ጀማሪ ጋቆ ወሶ ጀማሪ ወይ ደወል ሲደወል ነው ወጣ በይዴ ቢቆይ ኢሳቆ ዱርጀቹ ደቤቴ ኦቦሌ ወንኬኛ ወረዲ ቆሩ ኡምሪ ጅረዱ mana jira kana yeroo kan jedhan shamarran kun dhiirri kun beekee dalaga waan jedhamutu jira beektee indala hojii jechuudha tarree wal galchanii jechuudha sii galee tarree kananii shamarri gara kana dhiirri gara kana tarree kana dalaga kana dalagu sii galee meentaa waan jedhamtutu jirti beektee amma dagatee jirti meentaan sun kunoo uffata koo kana fakkaatti na dubbisi godhanii kana fakkaatti kana fakkaatti dubbisi meentaan sun hidhamtee jirti wanti sun yeroo sana maallaqa hangamii akka jarri bitan hin beeku maatiin kaa yeroo shamarran kana hin qabamanii kaa obboleewwan kana shamarran kana mana jiraati jennaan maatiin isin dhoofu ijoollee kana jechuudha shamarran wajjin wal fudhattee dhattee dalagdee taphatte jechuudha beektee tapha kana taphatte ijoollee shamaraa kun jechuudha nuti immoo dhiirri kun beektee hin tuffatan rabbiin kun waan badhiiraa kana rabbiin gaafuma sii dhalatti guddisee uume sii galee hin kabajamti beektee xiqqoon masii obboleewwan keenya hangafoota keenya warra nurri gurguddaa eegumsaa deemna beektee sabanyaa jechuudha beektee sabanyaa taanee deemna eegumsa gochuudhaaf jechuudha seeftiidhaa jechuudha boodigaardii shamarranii taanee deemna hanga fakkeenya barjarri xixiqqoodha uleen nuti kennu baakuma dhiiraati beektee dhiirri tuffatatu uleen nu baatee deemnu ol guddata beektee ulee dandeenyeetu lafaa kaanaatti garuu akkana jennee baatee deemna ulee diina irraa eeguudhaaf bar uleen jechuuma karaa baatee fuudhee deemna bar karaa bakka jedhaa yeroo dhagan jarreen taphatu baa meentaa kana fuudhanii tokko lama nuu kennu meentaa sana fuudhannee siiduma arraabannaa Okalaa sii beektee jarri taphatu maqaa dhiiraa wajjin tarree galanii jechuudha sii galee burtumaa tokko jira dheeraa tokko jira meetira sadii maal kan dheeratu miilli isaa guyyoo yaadatu ta'e akkana mura beekee akka jala kee akkana qalama beektee akkana koo qala isa akkasii tarree galee isarra jechuudha tarree galee teessa kan daraja nama amma sagantaa si ga'utti jechuudha sii galee. Inna sirboonni kun yeroo sana sirbamu baay'ee sii galee. Barreeffama barreessaa dubbisaan jira.
Hani maalidha? Ati cuma filaat. Lalas tanah gadara pak. Sagalee keetti deebinaan baate beekuu jamaana dubbatu yeroo tokko jamaali carraa kennaa keessummaadha. Jamal nu ilkama. Ayyee galatooma akka manaatitti hundumti keessaniyyuu maame awwalallee jechuun gaafachaa ture lammaffaa immoo mana keetitti yeroo achii baate beekta osoo achii baate mana kan kee keessa ijoolleen haasa'u jiranii beekta. Maali mana sana keessaa bahee jechuudha na dhufee taa'aa jira ijoollee achi dubbatti beektu taatee keessanii kuma qabu beektaa dhufeera jedhaa jira bilbila si dhufeera bilbila biratti akka waan namni keessaa bahee iyyaa ture sitti ergataa ture sitti ergaa ture naan deebisne achii jarri hin teetti ata siyaasitti bante maali si tiiktookiin akkam nu godharra. Daataa keessaa bahi mara siin jedhe beekta. Wallahi daataa si dhufeen kaa'ee jira daataa kana dhufee ka'ee bilbila kaa'ee jira already. Almost yarra mana bitatte kana itti deebitee mana biraa jijjiiri maashaallah mirkaan irraa bareeda jechumatti haa gabaabsinu. Bareedudha. Baay'ee qaba heetii miti dhugaa dubbachuuf sirbichatu dhugaa rabbiin isin jedha. Anamma akka namaatti jiru miti. Nama durii jiru wayii of si'aa jira beekte seenaa baay'ee akka yaadannoo godhe dhugaa rabbii dubbachuuf keessattuu amma fakkeenyaaf jabaadha amma ijoollee baaleeti. Aadaa baalee keessatti fakkeenyaaf dur wayita dargagummaa wayita gammachuu wayita cidhaa wayita maalii ijoollee kun yeroo dhoowwatti ibsitu yeroo maal taatu waan taphattu jira beektee waan san sammuu kee keessaa hin hubadhu beektee sirri wantoonni waloo fi yeroo dhaqanii sun dhiibbaa guddaa qaba sammuu kee keessatti waa biraa dhiisi sirba daawwitee makoodee amma fakkeenyaaf annoo jira maalumaa yantaadoo as bahiikoo sirba jedhu sana osoo hara dhaggeeffatte sirba bulloo hidhatee akkana ho'u kana caala sammuu kee keessatti effeektii qaba sababni isaatis Mimorii baay'ee irraa dhugaadha maali jechuun waan baay'eetu jira beekta waan daganne keessa amma ganda sanitti jamaal dhagaa jedhaniitiin yeroo san birrii walii buusanii guyyaa sabni jiru beekta yookiin arusni jiru birrii sadii walitti buustee teeppiidhaan taphatanii dhagaa bitanii dhagaa saniin taphatanii carraa beekta warra taphatee danda'u kana qofatu waliin taphataa warri taphan beekne beekta duubarraa taphatu jedhaniitiin duubarra nama hambisanii beekte. Maka nama akka isin deemtan kanatti hireen kee nagaan jiru waan ta'eef dhagaa kiyya tokko keessaa naa baasa dhagaa kiyya tokko keessaa bira deemeeta. Carraadhaan si dibar. Karaa aldarsu silmii dhagaa tokko keessaa fudhatte jechuun ammoo taphachuu hin danda'an jarri sichooti. Wallahi seenaan isinitti hima. Keessa filadhaa ta'ee seenaa mudannoo baadiyyaa kanarraa waan tokko jechuudha. Waan jechuudha maazariin gurii raajii nuti hin deemkolchisiisu tokkoon isinitti baatee dubbadhaa isinii namoonni dabaree keessaniin. Achi boodaan erga siyoon beene barachuu hin danda'u jedheen dhagaa kiyya tokko keessaa fudhadhee manni martuu qorree bakka taphadhu jedhanii hiree naa kennanii hiree takka namni taphatu halkan guutuu taphataa bule bakka kama taphan beene kan halkan guutuu rabbashaa bule. Ani wanti hin jedhu beektee namoota kan jara dabaree isaafuu maazariitu waan kanutti hin kennu qofalcheesti. Obboleessa maazarii kootii jechuudha. Eessuma kiyyatu jechuudha. Eessuma kiyyatu obboleessa harmee kiyyaa jechuudha. Bakka dur taphatanitti deemanii maazarii fuudhanii deemu. Bakka taphaa kana dabaree deemanii taphatu jechuudha. Aadaa waan ta'eedhaaf jechuudha. Isinii galee bakka dalagaa kana. Wayita deemanu eessuma kiyya sana waliin shamarran kaaniin taphatan. Egaa waliin filamee wajjin kaanee weedifama miti kan shamarris dhiirris jechuudha dabaree jechuudha isinii galee shamarri dhiirri yoo beekee tapha kana kan beeku ta'e shamarran dhaqanii waliin taphatu. Yoo beekee jedhe san beekne kana wajjin maaltu taphata jettee kaatee ibsees shamarran waliin kaatee taphattu. Eessumni kiyya gurraacha obboleessi maazarii kiyya gurraacha jechuun nama sodaachisu baay'ee shamarran kaatee waliin taphattu. Guyyaa sadii akkuma deddeebi'an akkuma sana goote shamarran gaafa kaan maal godhu barbaree hawaasee isa baay'ee mimmiidhaan beektu yaadatetanii mimmiidhaa jechuudha barbaree hawaasee. Manni kun mana citaati baadiyyaatti manni wajjin naanna'anii taphatan kun jechuudha mana citaati geengoo kana jechuudha. Mana citaa kana keessa seenanii bakka ijoollee warri shamaraa kun wajjin dhiira wajjin dandasan kana dhaqanii barbaree kana akkana naqatanii kurraajiidha biyyatti immoo beeku ifaan hin jiru yeroo durii jechuudha maabiraatiin kun hin jiru kurraajiidha. Kurraajiin kun immoo humni si baay'ee hin ifu namni kun miiruma keessa gadi dukkanuma taphata malee halkan kana jechuudha. Sajjarii dalaganu
Isaan barbarii inni harkatti naqatanii jechuun matanii jechuudha. Isitti manii maazariitti sharrii akkanaa hojjechuu fi ija kee cufadhuu jedhanii maazariidhaan yeroo na jira kee jedhe waan akkanaa godhaatti ija kee cufadhuu jedhanii maazariidhaan. Maazarii ija cimii mataan matamatti beektee. Achi isaan suutuma jedhanii barbaree sana harkarratti akka nama dalagu fakkaataa barbaree afuufu bara. Namoota mana san keessa jiran hunda jechuudha barbaree fiigitaan immoo xiqqoo yeroo afuufan bara qulloo qilleensi sicha gubee nama fixaa bara uummanni achi keessaa qubaadhaan jechuudha wanta achi keessatti. Manni guutuu jechuudha guumatee achi keessaa yaa jira dhugaa rabbii wallaahi seera kaasanii dubbatu hangaarraa jechuudha. Nama baay'eedha jechuudha waan baadiyyaa jechuudha. Faazarii kootuyyuu waan atti mee dubbii keenya irratti faazariin koo sirbaadha beekaa naannoo keenyatti sirbaa yeroo aadaa sirba fuudhaaf heerumni gaafa jiru farankaadhaan bitamee dhaqee sirba aadaa kana baay'ee danda'a. Innaa rabbashi baay'ee rabbaashiidha ture beekaa isuma ammaa kanayyuu akkuma dulluma gadi qabde malee. Innaa baay'ee ilkaan kan hin qabne jechuudha jaarsa gurleessa jechuudha miira qabu gaaratti waan dura yeroo yaadatan. Achi booda biraazarii faazarii fakkaatu tokko wayitu jira wasiila koo biraazarii isaati wal fakkaatu zeenuun mana cidhaatti dhaqee garee tokko wayitii wajjiniin durba irratti wal lolanii inni kophaa dhaqee gaafas beektaatu dalagu wal lolanii kophaatti fiiskaa dhufani beektaa. Tufiiskanuu naannoo sagalchanii naannoo safara sagalchanii inni dallaa uree ba'ee faazariin obboleessi isaa karaatti itti dhufe wal fakkaatu beektaa. Achi xiqqoo si furdina qabanne dallaa uree itti duukaa galuudhaa jedhu jarri qaqqabatanii jarri qareessa hudduu isaa kana dullaadhaan inni akkas godha akkanaa gadi mudhiidhaa gad dallaa keesseera mudhiidhaa gad bakkee jira beektaa. Hudduu kana darracheessanii bitanii seenanii achi rukutanii dadhabanii dhiisanii deemanii ganamaa faazariin dhaqee inni mana dhabamee jennaan faazariin dhaqee barbaadu inni uleedhaan tumamee kuufee achi bahuu dadhabee akkuma sanatti qixxeen dallaa namaa jira qixxeen bakkee jira achumatti rafe beektaa. Achitti rafee dhaqanii dallaa cabsamee baafame waan akkanaa ta'e jira. Dhugaa rabbii hedduun keessan jechuudha waan beektee waan aadaa kana wanta amma kana seenaa kana kaafee dubbataa jirru obboleewwan namoota kaan Ismaa'il Kayisin dubbanne pirezidaanti Maammeedis akkuma Sanfuwaadis walitti dabalattuudhaadha wanti kana hunda kaasaa jirruu fi yaada kana pirezidaanti Maammeed baasee jedhe Isaaqiin jechuudha walaloonni nama achi keessatti fayyadame sirba bareeda hojjettee kaate garuu kireeditii maaliif hin kenninii jedhe isaatti zeerootii jechuudha. Kireeditii jechuun namni tokko hojii hojjetamu tokko irratti wanti kun akkana waan jedhamutu jira. Fakkeenyaaf walaloon achi keessa jiru kan hawaasaa yoo ta'e jedhe kan hawaasaa ta'ee barraa'uu qaba jechuudha. Artistoonni yeroo sirban yeroo baay'ee dargitu waan ta'eedhaaf. Yeroo jedhee jedhu lakkaa inni hin argine pirezidaanti Maamee xumura viidiyoochaa irratti argitaniitu ta'e walaloon kan uummataa fi kan Isaaq Zeenuutii jedha. Fakkeenyaaf sirba Isaaq Zeenuu anattii kee jedhu sirba isaa kan Jimmaa sana keessatti walaloo ofii fayyadame waan ta'eef muudii ofiitiin deeme waan ta'eef sirba ammayyaamaadha waan ta'eef suni nama ilaallatu jechuudha isinii galee walaloowwan akka aadaatti immoo hawaasni itti fayyadamu kana yeroo sirba keessa fidee galchitu kireeditii kan uummataa jettee kaa'uu qabda dirqama seera aartii keessatti. Pirezidaanti Maameen argine waan turee barreeffamicha sana gaaffii dhiyeesse yeroo inni gaaffii dhiyeessu gaaffiin kee sirriidha garuu ati immoo dogoggorri kee komachuu dura seeraan hin hubanne barreeffama sana dubbisuu dhiifteetta wayita jennu pirezidaanti Maameen lafarraa ka'ee fedhiifama gaafate jechuudha soorii jedhee jechuudha. Innis badii tokko hin qabu. Innis seeruma waanuma gaafatamuu qabu gaafatee hubannoo dhabuu irraa gaafatee jedhe wanticha seeraan ilaalleedhaaf gaafate. Kanaafi amma mudannoos wal dhaggeessaa sirba Isaaq Zeenuu si amma baatee jettes irraa dubbanna jechuudha. Namoonni as keessa jirtan jechuudha. Yaadannoo qabu. Arsii soo deemtan, Harargee soo deemtan, Baalee soo deemtan, Walloo soo deemtan. Hundiyyuu jechuudha aadaa qaba waan ta'eef aadaa sana keessaa immoo inni durii suni old is gold jedhu warri adiin kun faranjoonni old is gold. Ammallee waan tokko beektaa Mo'eekii dubbii afaan isa biradha waan tokkotu jira beektaa dura.
dhalaa takka yookiin shamara takka nama tokko yoo isiin jaallatte yookiin jaallattee siin beekanna yeroo duraanitti abboon jabeessii jedhaniitiin sitti manii beektaa intala takka yoo ati ka wajjin jirtu si argan. Intala san osoo safuu isiin balleessin osoo bikaan isiin badin osoo kabajni isiin sharafamin intalli sun heerumteetiin jetti beekta waggaa 5 waggaa 6 waggaa 7 si wajjin jiraatte buraatoo gootee si fidu ati bakka si argiteetti dhungachuu uffata wayii bituu fi uffata wayii si bitu kennaa kannuu fi kennaa si kennu kabaja isiitiin nagaan sirraa heerumti gaafa isiin heerumtee jette san eenyu wajjin turte jedhee abbaa manaa gaafate namtichi isii wajjin san uffata waan wayii kannaa fi beekta kennaa wayii kannaa fi dhiirri duraanii hagana safuu qabdi hagana abdii qabdi hagana hamilee qabdi. Si galee dhalaa isii warri beekee maatii dalatee abboo isiin beekna nu jabeessi jedhanii waggaa 6 waggaa 7 wajjin teette osoo waan godhanis garuu ka amma ji'a 3 yoo si wajjin teette abboo ani garaana nyaatti yoo teetteen abboo dadhabaadhaati sin jedhan abboo dadhabaadha sin jedhan kanat dadhabaadha waanaan buutee jedhe maaliifuu sirbii isaakii waadanuu nu yaadachiise dhiifama nu godha jamaal keenya. Yoo bichaate karameellaa dastaa kana dhugaa karameellaa dastaa faabrikaanii ispoonsara ta'uu qaba ture dhugaa dubbachuudhaaf barbaadamuu qabannis. Waranoo karameellaa dastaa sanatti jiru beektumaa bu'aadhe. Karameellaa dastaa baalamaarii ilaali karameellaa dastaa baalamaaru si dhukkuma jechuun haamaaru akkana jedhaa fayyisi. Amma maalla yaadachiisaa beektaa bakka yaadaan deemnee bakka duriitti deebine karameellicha jettamoo saaxinii mataatti baachuu jettamoo amma qocaati qofa tafee boondii baatamee deemamu dhugaa rabbi jarikaanii sun maal nama yaadachiisa beektaa mana durbaa isii heerumtu torbee guutuu isa dabaddabamu nama yaadachiisa mana dhiiraan jiru beektamti bakka dhiisi wallaahi kiiloomeetirii meeqa miilaan kunneen na barsargii yaafanne sana nama yaadachiifte isaa bakka jimmaan sanatti deebisee lafa kaa'uuf deemaa jira gurbaan wal balatu jalqabna gaama wambarii qabanne teenya taraa dannasuudha dirqama kun maammee pirezidentii kanarraa al tokko futtaasaa ga saadaam isa jira tokkummaa Ismail dubbanne waan tokko dubbanne Ismail soorii dubbanne Ismail seequudhaan sinuu ambashaa reeditan bira darbee naalee dagaa sana waraabudha. Jira miti maamne asala ni gaira beekta. Maama jira fakkaata dubbate ka gara jala maal dubbatta inna zaarii baasuu deema haala kee. Namni keenya saafuu dubbii barbaada. Addunyaa gammachiisee turtu kee baay'ee das nama jira baay'ee waan takkaa hin argineedha sirbi. Gramati baay'ee mooraadii nutti baree baay'ee hamulee keenya ol taasee miira keessa nu barchee akka tokko baay'ee fataa nu godhee yoo arga galgalaa keessatti jiru yoo beektu. Egaa ulfaatu kabajamii nutti raaduu aduma kana jirtu fi jenna isaa qo'as jala jiran nagaatame. Akkasii yaa jala jiran maamme anduma keessa godhan jedhaa ture bar alamuu sakkaatti dabalee gudii nu godhaa jedhee tuune guu rabbisaa hambisiise baga rabbisaa hambisiiseeti. Ol deebisiin. Aishaa kalloo ambaruu mataa baandiraa keessattu kanaa sirbitin itti fayyadamuu qaba. Aishaa kalloo kan jedhu. Akkati Ismail keenya galatoomii pirezidaantii maammee ulfaadhoo kabajamaa asumarraan isinii gadi.